Hooggantoonni Itoophiyaa fi Jibuutii Somaaliyaa nagaa fi tasgabbii naannoo irratti mari'ataniiru. Dooniiwwan boba'aa fe'an lama irratti haleellaa raawwatamuunis gabaafamee jira. Barack Obaamaan Doonaald Tiraamp addunyaa gara dirree lolaatti jijjiiraa jira jechuun ibsan. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne si biraan ga'a. Kanan gammaa isinitti himee hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Hooggantoonni Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliyaa nagaa fi tasgabbii naannoo irratti mari'ataniiru. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Roobii kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad simachuun marii biyyoota sadii gaggeessaniiru. Walga'iin kun mana jireenyaa Gullee Haaromsaa keessatti ta'e qormaata nageenyaa fi tasgabbii naannoo eda'amuu dinagdee fi dhimmoota waloo biyyoota sadeen irratti xiyyeeffatus himameera. Akka ibsa waajjirri pireezidaantii Jibuutii jedhetti immoo mariin kun qaama marii olaanaa wal duraa duubaan kallattii tarsiimoo haaraa ibsuu fi tumsa biyyoota gaanfa Afrikaa gidduutti cimsuuf kaayyeeffate ta'us himameera. Jilli Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmad durfamu, jila Somaaliyaa pireezidaantii Hassan Sheikh Mohammad durfamuu fi akkasumas immoo qondaaltota olaanoo Jibuutii hedduun hirmaataniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad yeroo darbee gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa keessatti nageenyaa fi dippiloomaasii jijjiiramaa irratti marii jijjigatti geggeessuun ibsamee kan ture yoo ta'u, Somaaliyaanis yeroo dhiyoo kana waliigaltee nageenyaa UAE addaan kuttee Kaazarii waliidhaan waliigaltee ittisaa mallatteessanii kan jiru ta'us gabaafamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad daawwannaa hojiif gamtaa Imiroota Arabaa galaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad hooggantoota biyyoota olaanoo waliin walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma yeroo irratti ni mari'atu jedhameera. Deemsa kana dursanii kan imalan magaalaa Jibuutii pireezidaantii Jibuutii Ismaa'il Umar Gullee fi pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad waliinis mari'atanii kan jiran yoo ta'u, walgahii gaggeessitoota sadeenii kunis immoo dhimmoota akka nageenyaa gaanfa Afrikaa fi tumsa waloo kan dabalatu ta'us himameera. Haala nageenyaa waliin wal qabatee shororkeessummaa waloo falmachuu fi gaanfa Afrikaa irratti nagaa eeguuf walii galaniiru. Imalli muummee ministeeraa Abiy gara Imirootaa taasisan irratti Iraanii fi biyyoonni galoo galaanaa Arabaa jidduutti muddamni mudachuu hordofee wayita balaliiwwan xiyyaaraa hedduun dhaabbatanii kan taasifame ta'us gabaafamee jira. Barack Obaamaan Doonaald Tiraamp addunyaa gara dirree waraanaatti jijjiiraa jira jechuun ibsan. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obaamaan wal dhabdee waraanaa Iraanii wal qabate uumamee fi imaammata bulchiinsaa Doonaald Tiraamp ilaalchisee yaada isaanii kennanii jiru. Sirna awwaalchaa luba Jeesii Jaaksii irratti kan argaman Barack Obaamaan akka jiranitti Doonaald Tiraamp Ameerikaa irratti mala gara jabinnaa fi finxaalayyii malaamaltummaa fi gowwoomsa xuraa'ee hojiirra oolchaa akka jiran ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii kun yeroo abdii qabaachuu rakkisaa ta'e keessa jiraataa akka jiran himaniiru. Obaamaan guyyaa guyyaan haleellaan haaraa dhaabbilee dimokiraasii kenna irratti raawwatamuu dhageenya. Yaadni kun immoo olaantummaa seeraa ilaalchisee gufuuwwan biraa argameera jechuunis himaniiru. Waldhabdeen baha jiddu galeessaa keessatti hammaataa dhufe kun immoo sababa kan hin qabnee fi bu'aa mala dippiloomaasii akka tasaa Tiraampii fi abbaan irree hin barbaachifne irraa kan madde ta'us ibsaniiru. Bulchiinsi Tiraamp maatii fi hiriyoottan ofii badhaadhisuuf siyaasa daldalaa walitti makuun himatamaa kan ture. Kunis immoo waliigaltee qabeenya addunyaa baha jiddu galeessaa fi jeettii qananii Kaatar irraa kan dhufes dabalateera. Obaamaan warri aangoo irra jiran namoota addaan baasuuf sodaa fayyadamuu akka jiran ibsuudhaan lammiileen Ameerikaa tokko immoo kanneen kana caalaa akka lakkaa'an yoo ta'u, kana ammoo tasumaa akka hin lakkaa'amne akeekkachiisanii jiru. Waraanni Iraan torbee jalqabaa qofa keessatti Ameerikaa doolaara biliyoona 11 caalaa akka baasise New York Times himee jira. New York Times walgahii ministeera ittisaa Ameerikaa Koongireesii keessatti dhoksaan gaggeessuu ilaalchisuudhaan odeeffannoo argatee gabaaseera. Akka gabaasa kanatti immoo Peentaagoonii Ameerikaa torbee jalqabaa waraana Iraan irratti doolaara biliyoona 11.3 baasuu isaa ibsameera. Gabaasni kun gizee ibsamu tilmaamni kun baasuuwwan opereeshinii waraanaa kan hin hammannellee qaba jechuunis gabaafamee jira.
dooniiwwan boba'aa fe'an lama irratti haleellaan raawwatamuun gabaafame. Iraaqitti boombii doonii irratti kaayyeffateen dooniiwwan boba'aa fe'anii lama irratti haleellaan raawwatamuu kaambiiwwan buufataalee biyyattii beeksisaniiru. Dhiyeenya kana magaalaa Baasaaritti halkan haleellaa raawwatameen dooniiwwan kanneen ibiddi kan itti qabate yoo ta'u lubbuun nama tokko yoo darbu kaampaanii buufataalee Iraaq bulchuu ibseera. Balaa kana hordofee lubbuun namoota dooniiwwan kana irra turanii 25 baraaruu akka danda'amee fi warreen kaanis immoo baraaruuf barbaacha itti fufuu hoogganaan kaampaanichaa Reuters gabaasetti jira. Dooniiwwan balaan kun irratti raawwatame kan Iraan akka ta'e yoo shakkamu qorannoo dabalataa gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Balaa kana hordofee dooniiwwan Iraaq boba'aa fe'anii guutumatti hojii dhaabuu gabaafametti jira. Balaa kana dabalatee walitti bu'iinsi balaa naannicha irratti erga mudate asitti dooniiwwan 16 irra miidhaan gahuun gabaasichi eeretti jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha miidiyaa keenya subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan comment irra nu kaa'aa. Galgala gaarii qabaadhaa.